እናቴን ገድያለሁ የወለደችኝ እናቴ አፍኜ በብርድ ልብስ አፍንጫዋን አፈሰደም ለዛውም ግብረ ሰዶም ነው የደፈርኩት ወንድና ሴት ልጅ ሸማህር ከፉሬ ከወንተታ ዳውት ኪያ ነገኝ ከኮንጀላፊ ከበጃ እድማፊ በከርቴን ሲፋሎ ሸጃ ጋን ሐራስ ቪዲዮ አጃይባፊ ዋራጂ ተፈቀበለ ከንጀራ ነሞኒ ቻናል ኪያ ከና ፋራውታ ታን ቻናል ኪያ ከና ሰብስክራይብ ሮዳ ማቲን አፍታን ሲንጀራ ከወንተታ ዳውት ኪያ ቶርባን ለዋን ከነ ኬስ ከነሞቱ ጉያ ኩሮ ተደርባን ከና አጀንዳ ሚዲያ ከነ ጉባዴ ማጅሮ dhimma waa'ee dubartoota daa'imman dirqisanii gudeedu akkasuma eega gudeedanii booda immoo murtee malee hafu akkasuma mootu manni murtis eegate murtaa'e booda kun mirga wabiitii waan gargaraatiin bahuun miidiyaa kana gubbatti eegatu badabre daa'ima heeban jedhamtu naannoo Amaaraa keessatti wanti suuratti raawwatamee ji'a dura raawwate wanti sun garuu ajandaan kun immoo ka dhufe miidiyaa hawaasaa kana gubbatti torbaan dabre yookaan immoo guyyoota 10 kana keessatti achirraa as kaasee wanni miidiyaa hawaasa kana gubbaa deemaa jiru wantoota kana wal qabatu viidiyoon kuni kan ture isaa ta'u haaraa isaa ta'u garuu wanta irraa beeku hin jiru miidiyaa hawaasa kana gubbatti arge viidiyoo kana isin daawwachiisuu jaaladhe dhufee jechuudha mee viidiyoo deeqa takkaa fi sakandii 30 kana waliin haa dhageeffannu isiniin jedha እናቴን ገድያለሁ የወለደችኝ እናቴ አፍኜ በብርድ ልብስ አፍንጫዋን አፍኜ እድሜዋ ቢደርስም ገዳይዋ ግን እኔ ነኝ ወንድሜን ገድያለሁ ወንድሞቼ የስጋ ወንድሞቼ በአባትም በእናትም የሚሆኑኝ ሁሉንም ገድያለሁ የቀረችኝ የሱ እናት ናት ዛር ምናምን አይደለሁም እኔ እናትን ገለ ልጅን ደፍረ ነው ምትው በግብረ ሰዶም ለዛውም ግብረ ሰዶም ነው የደፈርኩት ወንድና ሴት ልጅ የደፈርኩት ያው እኔ በዚህ ምድር ያልተሰራው ግፍ እኔ የሰራሁት ማንንም የሰራው የለም በዚህ በጣም ደሰኝ እናንተ የምታወሩት የትም መድረክ የምታወሩት ኃጢያት በላይ የሰራሁት ነው ራሴ ነው እናንተ በመድረክ ላይ ከምታወሩት ወሬ በላይ በሞተ እጥፍ የሰራሁት እኔ እዚህ በዚህ የማይበቃ ተናግሬ ማለቁ ረክቻለሁ እኔ አሁን 35 ሚስት ነው ያለኝ ከሁሉንም ሁለት ሶስት ልጆች ወልጃለሁ ጠንቋዩና ደብተር ሲያክተኝ ሌላ ደብተር ጋር ሄጄ ነው ስንት ሚስት አለ 35 ሚስት አለ 35 ደብተራው የወለድኩላቸው ብቻ ነው የምነግርህ ያለው የወለድኩላቸው ብዙ ናቸው ዓለም ይሁላ አፍዝዘ ነው ያገባቸው በማስተፋቀር ልጄን ደፍሬ ያለው ወንድ ልጄን ግብረ ሰዶም አድርጌያለሁ ይሄ ሁሉ ነው ያድርጌዋለሁ ምን ታመጣላችሁ የገዛ ልጅ እንደፈከው አላ የገዛ ልጄ ክብረ ንጽህናዋን አበላሽዋል እንደዛ እንድትሆን አደረኩኝ ክብረ ንጽህናዋ ከተበላሽ በኋላ የተኮላሽ ወንድ እንዲያገባት እኔ ያደረኩት እኔ አባቴም እንዲህ ነበረ ቪዲዮን ሐረቀ ባለዶ ፈይጋ አኩማ አገርተን ከና ፈካታ ነምን ጉን ይልቀበረቲ ማልጀራ ሐረቲያ guyyaan isis ga'us anatu afanii ajjeese yookaan immoo anatu hafuura isii addakutee ajjeese jedha itti aansee obboleessa kiyya ajjeese jira itti aansee mootu daa'ima kiyya kan dubartis gudeedee jira kan dhiiras gudeedee jira dubartoota 35 fuudhee jira kuni hundi ka ilmoo waraalee jira dubbiin kun bitaatti galeen obboleen kiyya wanti jechuu barbaade wanti kuni qeesichatu waa wahii itti godhee qeesicha gaafisa gaafsa jirutu waa wahii itti godhee maraachisee yookaan mootu sheexaanoo itti kakaasee isaa hasuusaa jiramoo dhugaawwan namni kun yakka kan hunda raawwate baay'ee kan ajaa'ibe jechuudha. Moo namoonni inni wanti kun bitaatti galee walumaa galatti namni kun yoo yakka kan hunda dalage haadha isaa ajjeese obboleessa isaa ajjeese intala isaa gudeedee ajjeese ilma isaa dhiiraa gudeedee ajjeese kana hunda yoo karaa wahute qeesichi maaliif intarvii isa godha poolisa yaamee maaliif hin sifne poolisa yaamee maaliif namni kun maayikii yala qabu hundaan kaateera itti hidhuudha malee maayikii yala qabanii kan intarvii godhanii miti. Namoonni viidiyoo akkana gabbaasaniitiin yookaan immoo abbuma fedhe haa ta'u namoonni viidiyoo akkana fuudhanii miidiyaa hawaasa kana gubbatti gadhiisan baay'ee na ajaa'ibu namni miidiyaa hawaasa kana gubbatti ka gadhiisu waan silaa barnoota namaa ta'u wahii gadhiisuu qaba dhuguma viidiyoo badabadas dalagamee akkana barnoota irraa fudhatamuuf gadi lakkifama miidiyaa hawaasa kana irratti garuu kuni waan dhugas hin fakkaatu sobas hin fakkaatu barnootas hin qabu yoo waan godhe malee yoo hamatti nama hakaase malee maal nama jechisiisaa dhuguma Itoophiyaa keessatti yakki kun hundi raawwatamee jira Itoophiyaa keessatti yakki kun hundi raawwatamee seerri kana hunda laafadha kana hunda namni tokko ilma isaa ajjeese gudeedee ajjeese sanula ilma dhiiraa isaa gudeedee ajjeese tokkoffaa ilma dhiiraa gudeeduu miti yakki Itoophiyaa keessatti dhiira tokko daa'ima gudeeduu miti dhiira fi dhiirri wal qunnamtii saalaa waliin raawwatu keessatti irratti Itoophiyaatti yakka guddaadha hin ayyamamu jechuudha saalama wal fakkaatan dhiiraf dhiirate dubartii wal fuudhuun yookaan mootuun kana warratti raawwatuun hin ayyamamu Itoophiyaa keessatti kuni garuu godhe ka jedhaa jiru yakka hirriga kana hin qabne haadha isaa ukkaamsee ajjeese
obboleessaa ajjeese ilma isaa gudeedee ajjeese dubartii 35 fuudhe nama kana yoo ilaaltu umrii isaa nama 20 keessa fakkaata gurbaa kana umrii isaa walaaltan umrii isaa nama 20 fakkaata garuu immoo dubartoota 35 fuudhe jechuudha ji'aan fuudhe moo guyyaan fuudhe moo torbaan fuudhe dubartoota 35 sinigale yakka kana hunda raawwate mana hidhaan jiru charchii jira jechuudha sinigale ani video kanarra wanti an hubadhe tokko yoo jiraate tarii namoonni isa interview godhanii miidiyaa kana gubbatti gadhiisan of beeksisuudhaaf nuti shayxaan akkana goonee nama maraate haasofsiifna yoo ta'e malee kun barnoota homallee hin qabu yakkas wanti irraa baatamu hin qabu mucaan nama akka dalagallee hin fakkaatu ana I think akka yaadutti yeroo kanatti maaliif wanni karaa kun gadi bayaa namni hunduu beekamtii barbaada yeroo ammaa kana namni hunduu osuma waan dalagin beekumsa malee beekamtii Oromoo keessatti wanti miidhaa jiru maali Oromoo keessatti wanti miidhaa jiru maali namoota beekumsa malee beekamtii argatantu iyyuu Oromoo keessatti Oromoo miidhaa jira baay'atan akka malee eega gara miidiyaa Facebookiin TikTokiin maaliin kun niin baay'ate dhufe saba kana keessatti maaltu baay'ate namoota beekumsa malee beekamtii qabantu iyyuu baay'atee saba kana miidhaa jira jechuudha namni baay'ee yeroo ammaa kana beekumsa malee beekamtii barbaacha waan safuu cabsu waan aadaa biyyattii sanii cabsu akka Oromootis miti akkuma waliigala biyyaa hittuyyuu waan aadaas cabsu waan aadaa Itoophiyaas cabsu waan safuu biyya saniis cabsu waan seera biyya saniis cabsu miidiyaa hawaasa kana gubbatti gadhiifamaa jechuudha maal barbaacha beekumsa malee beekamtii barbaacha jechuudha sinii galee nama baay'ee agarra jechuudha miidiyaa hawaasa kana gubbatti kan beekumsa isaanii duwwaa waan maal danda'an qofaaf beekamtii argatan namni tokko uumamaan kennama aartii qaba aartii jechuun sirba qofaa miti nama bashannansiisuun aartiidha koomedii garaagaraa hojjetuun aartiidha sirbuun aartiidha manzuumaa baasuun aartiidha faarfannaa baasuun aartiidha namoonni waan akkasiisan aartii of keessatti qabanii dhufanii miidiyaa hawaasa kana gubbatti namoota kolfisiisanii fooloo argatanii beekamtii argatan achi booda immoo beekamtii san akka beekumsaatti ilaalanii fincilanii ummata miidhaa kan jiran ummata keessatti safuu dalagaa kan jiran baay'eedha fakkeenyaaf dheengadda agartee intaan xiyyaara keessatti waan ta'e namni arginu Itoophiyaa keessatti mucaan Facebook TikTok irratti fooloo miiliyoona 2 qabu live streamii dabarsaa namni 20 na laalaa jira hin bu'u xiyyaarri kun yoo deeme yoo barbaade deeme haa caa'u malee nuun deemuu qaba jedhee dide achi booda waan irra ta'e ilaaltanii jirta namoota kiisan irraa rabbi najaa nu haa baasu mucaan kun immoo ka viidiyoo ilaalu kun yakka kana dalagee yoo jiraate yoo dhuguma yakka kana hunda raawwatee jiraate murtiin isaa kun maal mana charchii maal godha kun alaaxul wayni beeti seenuu qaba mana sirreessaa seenuu qaba namni haadha isaa ajjeese obboleessa isaa ajjeese ilmoo isaa gudeedee ajjeese ka dhiiras ka dubartii 35 fuudhe la ilaha kana viidiyoo kiyya har'aa kanumaan golaba namoonni viidiyoo kana amma xuraatti na daawwattan viidiyoo kana like gochuun dagatina waan afaan turtaniifis galatoomaa ulfaadha chaanaalii kiyya kana subscribe godhuudhaan maatiin aftaan affeerra yeroo hundumaatti yeroo gaarii qabaadha bakka jirtanitti isinitti haa tolu